Filannoo kana akka naannoo keenyaatti deddeebi'amee hubannoon nu kennameera. Lammaffaa filannoon kun dimokiraasii kan ta'eef haqa qabeessa kan ta'e qulqullummaadhaan kan hojjetamu ta'uudhaaf biyyatti simameera. Uummannis qophii qaba. Akka naannoottis akka dhuunfaa mataa kootiittis qophii qabna nu kana. Qophiin akka naannoo kanaatti jiru baay'ee nama gammachiisa ofumarraa ka'ee jechuudha. Qophii baay'ee namatti tolutu jira. Gama kootiinis gama qeerroof qarree akka magaalaa kanatti jiraniin baay'ee waan namatti tolutu jira. Hundinuu qophiidhaan eegaa jira. Namatti tola baay'ee. Qophiin filannoo kanaaf taasisuudha irra jirru erga gaafa guyyaa kaardii filannoo fudhannuuti qabne qophiidhuma isaarra jirra. Nu akka jiraataa ganda kanaatti kaardii fudhannee haadha manaa keenyaa fudhachiifne nama wajjin akka maatiitti mana keessan wajjin jiraatu fudhachiifne guyyaa isaa eeggataadha. Gaafa guyyaa caamsaa 24dhaaf qophiin isaa irra jira jechuudha. Gaafa sitti qabne. Filannoo biyyaalessaatti hirmaachuun egaa ofumaa kootii kaasee namni naa filachuuf qaama namni naa filateen buluurra ofii kootii filadhee ittiin buluun gaarii ta'a jechuudha. Itti filadhee kan nama biyya kanaaf misooma kanaaf nageenya kanaaf guddina biyyattiitiif hojjetu filadhee ittiin buluun gaariidha waan ta'eef akkuma nama tokko akka nama Itoophiyaa tokkotti kaardii koo yerootti fudheen jira. Yeroottis immoo sa'aatii 12tti bahee dhaqee filachuudhaaf amma qophaa'een jira jechuudha. Filannoon jiraachuun akka biyyaatti nageenyi jiraachuu fida, misoomni jiraachuu fida, dimokiraasiin jiraachuu fida. Waa danuudha fayyada biyya filannoon jiraachuu. Kanaaf filannoo haqa qabeessa dimokiraatawaa ta'e gaggeessuudhaaf biyyi guddina isiitiif dinagdeen guddachuudhaaf siyaasaan guddachuudhaafis barbaachisaadha jedha. Namoonni kaardii fudhatanii jiranii ganama sa'aatii 12 ba'anii nama nuuf ta'a jedhan nama nuuf ta'an booddeetti gaabburra jechuudha. Nama nuuf ta'a jedhanii maaliif sagaleen tokkollee bu'aa qabdi jechuudha. Sagaleen tokko waa dabarsuu dandeessi, sagaleen tokko waa kuffisuu dandeessi waan ta'eef sagalee isaanii ganamaan ba'anii akka kennanuun waamicha koo dabarsa. Filannoon uummataaf baay'ee barbaachisaadha. Uummanni walumaa gala isaatti biyya ijaaruu keessatti gaheen uummataa cimaadha gatii ta'ee fi waliigala uummatuma waliigala isaatti baay'ee namatti tola. Filannoonis barbaachisaadha. Sagaleen kiyya takkattiin faayidaa waan qabduuf ijoollee teennaatitti nuulufa. Mircaan kaardattiin tuni kaardii tanaan waraqata kanaan maradne dhaloota dhufuun